برسيسون كبا واجبات وانا كنا برسيسون كبا وانا كنا بيجي بقى أنا كيزا خنين تايات إذا سنتم برنتي برتو تابس بك قدّا بهو كمنا أنا بسين جباني عمري خيني خنا وان تما تقول جنة جيرم قدّا بتو كمنا خنين توسني جراتجو فاميلي كي يوجو الكل نفس إن دام كابا فاميلي كي أنا جالا شيء كجالا تنين قارو من زي خنانين أجرسيسا وان إسين دلالتي ساني كبتونين أجرسيسا وافا غرغاري نسيدا إسين غرغاري جاني just وانا كنا فاميلين كي يهدو تكشي مور كلاني هنگانا نديساني إسين بالبلاني وجان كينيا كمي جبادو من اللي يخونو بكنا دي سين بيتو جرانو جان هنگستا كفام أصوانا تنمنا إسين تيمان أكا إسين اللي نسو سبدي غرب جانا دي بستو وانا أكا بيجان واني جان وبلايان كي أكا نرتشي غرسوترا أما سما كنا نجرو أن يالي ساني كنا سوان دينيا والغرفني بوكم نبي جايس أخنا ولينجن هايو ولينجن يا خاني بيا أوني لين بكا بحرا ما even ما لقينا تكمل يورو سنتي وان بحرا سني ما لو قد أدري خم بحرا عندهم بكا بحرا ليني يورو بكا بحرا لين خانتي متأكد تاوجو بالكنا أرسي جرا جمع جرا برونا جرا سومالي جرا نيجيريا جرا أوغندا جرا يوني أفريقيا هنجريني بينو دفعي جرا namoonni baay'een ammaas uummata ijoollee keenya tan arsii tanaa harargeedha. Ani even nama ani harargee yeroo saniin bare malee arsii fi maarree fi tana malee hin beeku ture. Arsii tanaa maarree tanaa hin beeku. Wanni takkittiin beeku jaalala namummaa bas harargee arsii jira arsii maarreetiin jira kanaafu eegaan ishii fuudhee boodaan bare qoradhee waa'ee arsiitii fi kanneen kana wallaahi googilirra seenee baradhee واي بيجسني برجوف يالي قولي نموت سووج برجوف يالي بي إننا يرو بكبارا لينا خانتي نموت باي يوجو الكنا من أمتون تا أرسي ساتو أمتون أدادا وجو الكنا أمتون نقول إذن أنا في ريجوتا كغاري إسي في ريجوتا كغاري غيرو خانوا خيزا وانتوتا تكتكا أجيتي ترى تشوتران بيزين دسنجو وان تكتكا نجرامتي ياو أنا أرسي توقيا يعني جي أرجع توقيا سينارسي توقيا even يقول أنا بيصير ركضت نجعلها وأنا كيس في ديوم ما بدأت إذا كانت ناسا even يو أنا أرجع وأنا أنت يقول أنا في ركون رجيسي وأنا كيسان الرئيسي تتلياتني فا just وانتو تكنا خنا سامبودا مالك تروفتي قربان خمبر قربان فرقينياتي مارين قربان فرقينياتي نعم بك أكنت واي إساني خنا في فيديو قلت دراني كم تدري تيجي إيجا تري تدي بودا أما خنا بودا وانتوني كنا خن أمي هرجو لقي جتي خن أنا أندرا أنا الدبادين بيني تكو جولي سو جيني كونتاكتي هريرو أمتي مال أمتي وانتو تكنا أمتي نمو جيني أجرا بار ديمني كجراتي تنوم تساكاني أجرا بوليسي نقبتي mana hidhaanu geesse achitti akka malee wajjin beelofni akka malee wajjin rakkanni ifi wal cinaa teenya wajjin boonyee bakka wal jajjabeessinee abdii walii goonee achirraa jaalala keenya kan hundanii jijjiirra waliin jennee akka carraa tahee mana hidhaa sanirraa rabbi nu baasee baane. Bisee baane booda magaalatti deebine yeroo magaalatti deebi'u kana bakkuma duraan deebine manaas ni qabna ture kan duraan kafaltiif dura kafallee deebine mee biyoo carraa nu mirkoofnee jennee mana sanitti deebine ammas maallaqa xiqqoo tokkoon nu harkaa maallaqa hangaa fi kana irratti baatii lama nu barbaachisa anaaf isin dalagannee deemuudha yeroo sanitti karaallee akka malee bareedaa amma gisee kana anaaf isin waan takka waliin jennee atis baatii lama bakka dalagaa deemi dalagi anis baatii lama niin dalagaa waliin jennee amma baatii lamaa kana dibbiin goonee daleeni kan booda kafallee deemna warri abbaan kiyyaa san kana nu gargaara obboleessa kiyyaa san kana nu gargaara jennee gargaarsaanis qopheeffannee osoo warra keenyaa biraan bisin irra karoorfannee nu gargaaramne hanga kana deema. Hayyee waliin jennee amma isinis kara dalagaa anis kara dalagaa. Amma ani yeroo sanitti bakkaan duraan dalagu isheen dalagaa humnaa takka dalagu eegale. Ani kaayyoon kiyya biyya sana keessaa baanee ishii sana wajjin jireenya gaarii jiraachuudha kanneen bakka bacarraash karoorse. Isiin bakka dalagaa deemtee bakka dalagaa gisee deemte booda just anaafin haasawni kiyyaa bikasii walii gahuu dhabuu nadda waltee bakka an nama situu miti faa jechoota kanaaf aanaan jechuu ani quban qabu waan isin jettu kanarraa naaf haaree jechuun isii kun
ani bakka nama sii ta'uu miti ani jechuun nama sii maluu miti ati hedduu nama akkanaati naam jettee gaaromina kiyya kana haasofti ani kaniin barbaade gaaromina sii gaaromina kiyya kana haasoftuu fi miti kaniin ani waan kan hundi godhu jesti jaalalaa fi isiin jireenya kiyya waan taateef isi jechuun akkam jireenya kiyya akkam mataa kiyya waan ta'eef kana waan hin amanuuf jechoonni sii kun haarii natti eegalee walii galuu dhabne maal jechuu eegaltee ganaa booda waan hin tale godhu faamilii kiyya irratti argachuu qaba. Just karori kiyya kasih dari hayar kong kau ergadu. Amma kan wali galu dadamne Facebooka animbe ni toko banati. Facebook ni semua je sak barifama toko nakai. Nama berada ini anak nakai. Ani jalan le hangke kadurani wanin tef hangga yo ilmu syangkabati hu. Ati siin fuudhaa naami waan jedhamu na erge. Feetiin Facebook kana ni beektaa jee ergeef nama waan akka isii barreessaniiti barreeffamni kun. Garuu namni barreessee natti erge isuma mataa isii. Ni ilaalee Facebook san bilook na godhe achumaan narraa dhabame Facebook ni. Bakka dalagaa jirtan yeroo kana. San booda gisee mana dhufe booda kottu guyyaa kanaa waliin jennee hayyee. Guyyaa san dhufuun dandeenye sababoota adda addaa himatti dhufuun barbaadu minaamin jettee achirraa ishiin lakka maallaqni hanginu harka jiru san ana caalaa dhugaatiin amanuu ture isii harka ture. Wannummaan nuti harka dalagannee kamuu isii harka ture. Maaliif waaniin akka malee wanta jiruuf isii harkatti hin qaba dhiira waaniin ta'eef bakkaan fadheen deddeemaa hiriyoota kiyya fa'aa biraan dhaqa isiin ammoo anarra wanta jabeeshii dhiyeetiin amanamee san keessatti. Biyya Arabaa waan taateef. Amma isin lakkaana duuba mana dhawattee kutuudha gara baharaa. Naa galuu dhabeeyanii kuttee niin qabe. Qabeetiin bakka ishiin kutte sani dhaqe mana tokko dheeyite mana ijoollee takka ijoollee dodolaa takka arsii dodolaati moo maal achi dheeyite. Achi gise dheeyite booda maaliif akka ishiin achi dheeyite hin beekne maaliif akka ishiin kutte hin beeku waan takka irraa hin beeku waanuma takka waniin ani beeku hin jiru. Amma achirraa dachiin natti kunuute bakka jisti guyyaan tun nachi illim nattaadhe. Namnummaan daandii bareeda irra wajjin jirtu guyyaa tokko keessa biyya kanatti cillim nattaadhe naa galuu dhabde achi boodaniin dhaqee niin gorsee manguddummaa xiqqoo takka niin teessisee mee maal jee waan dhufteef naa himaan jee naa galuu dhabe. San booda maallaqa san ijoolluma san bira keessa ijoolluma arsii san bira keessa fuutee dhufte na wajjin gara manaa. Bisa dhufne booda osumaan akkanan bakkaani gammachuu qaba ture isii tana bakka ni gaddite bashannansiisuun qaba ifin jireenya isii kana keessa miibii walleen gammachuu qabdi jeetiin bakka gammachuudhaaf ani mana kana tolchee algaa kana irratti wantoota addaa bakka mana kan jiraamte akkaan ture tolchine caalaa tolchee akkaan uffata addaa bitee minaamin akkanatti ishee kana sapiraayis godhe miibeen ishee kana gammachiisuuf yaaliin godhe hojiin keenya akkana ishee godhe jee sanboota gisee nana kana godhu osuma akkana barcaataa jiruuti. Barcaa ajaa'ibaa qopheessuus mataa ol jirru silkii kiyyaan Facebook osoo fayyadamu jiru Facebook silkii kee chaarjii fixee tajaajilchi haayatumaan tajaajila suuradhee meena kan Facebookaan itti seenaa jiru. Irraa fuudhee giseenaan Facebook fayyiseen olaaf Facebook asii loogaatti jiru. Facebookaan ani hin beekne silkii irra jira. Bargisee loogaatti jira akkana maqaan Facebook asin itti fayyadaman as baa silkii. Facebookaan ani hin beekne haa guyyaa dabree sagalee barreeffama naa kaa'e sana achirratti arge. Caljiitiin gaseen. Gizeen gaseene gurbaa tokko farra jira. Footoo si ergiteef. Indee footoo ergitii jeetiin laale. Gizeen laale booda jasti sagalee adda addaa wantoota adda addaa ni jiraa miti bakka si dhufutti hin jiraane eegii manaamin hariiroo nama biraa wajjin hin guutuu qabdu. Lakkaa bakka isiin dalagu jirtu san mana ishee sarraa dalagu jirtu mana masan bira kan hulaa banee cufu kan makiinaa fi booshin kishuwaan akkanaa dalagu zabanyaan ijoollee arsiiti. Achi zabanyaa san bira dalaga. Isinis manuma kana daleeti. Achitti mana hariiroo wajji qaban. Dhufuttiin jira alaan jira maasii barbaachisaa jasti wantoota akkanaa. Gisheen harkee booda isinis daftee laxina harkaa gootee hanga ammaa wanta girgitanyaan taanii tureen. Laxina harkaa gootee Facebook sun qaqqabdee all dress godhuudhaaf hin godhette isaan godhette kan itti aantu dileet goote. Qabdeen akkanite silkii. Gisheen akkan isiin haqeef ta'e isii haqee jetteen akkanite. Gisheen akkanite booda waan hunda irra deebi'een akka hunda arge.
just isiin baatii lamaan kana keessa takka isiin hariiroo kana hojii sirri godhu jutachuma naa gale qabeetiin gaafadhe. Amma bakka just bara doongiseedhaa fi aduu keessa taate kam taate just fiileen gasiitiin na dhagaame isiinis amantee sammuudha. Bakka akkana guyyaa lamaaf waan just amantee kan hojii wanni taa'ame hundi amante gisee amantee booda waan hin godhu wallaale just anaabsii bichaa mana keessa jira gisee bara aduu keessa kan akkasittiin baqee waan hin jiru fi waan hin godhu fi waan hin karoorsuun wallaale addaan bakka jireenyi waanuma kanaan godhaa wallaale hin lolleeni hin arrabsini hin tumni hin cafeeni waan takka hin jennu kuteetiin kophaa saalaa dhaqee taa'ee waan kana hundi itti yaade amma giseen itti yaade deebiin gaafadhe maallaqni sana eessa jiraan jee akkanatti goddanyaati jee biraa jiraa naan jette maafacha keessee naan jette bakka gisee wanni kun uumameen ija kan kee dura dhaabbachuu waan hin dandeenyeef badii deemuu murteessinu akkasii bakka eega deemuun jettee deeme bakka deemuu qabda. Ani garuu yeroo sana dhuguma dubbachuuf akka isin deemtu hin jaalanne. Ani siistamiin kana jeef maallaqa addunyaa sii bira keessan akka isin harkatti deebi'uuf qofa. Bakka carraanii murteessisan qofa ture. Hayyee bakka eega deemuun taate deem rakkoon qabu. Ji'ee isuma bira taa'ee dallaala wajji wal qunnamee dallaaleenis naan jee rakkoon qabu haa dhuftu boru taaskii argamtuu fi maallaqni ammoo si bira haa taa'u gaafa isin baara seentee nuu kan ta'a. Hayyee rakkoon qabu. Hayyee maallaqa sanatti keessanis fidi walirratti deetiniin walirra guutee ayyaanaaf walirra guutee si ergaa. Bakka onni biraa waliin hin jiru yoo rabbiin kan waliif nu qoodu taate ifin baatii jaaguutu wal arganna. Dhugaan na jaalatte baatii jaasan qulqullooteen deebita. Yoo ammoo nahan nan jaalanne taate nama sanii wajjin jiraatta. Kanarraan murteessina deemu jeenii walii gallee maallaqni sana dhufe ogguu maallaqni sana harka dhufe isii achuma lafa kaayatiniin qaxxita dallaala biraatti daddawwaladhee maallaquma isin kan desaniin isii mana dhiisee na karaa baharaa kute. Kiseen karaa baharaa kute achin na booda dhufte bakka baharaatti osoo nam tokkoon gaafate ogguu bakka baharaatti na jala dhufte naan jette manguddoon na himatte. Anaatti balleessee anaatti dogongoree anaa kan hunda godhee dhiifama kanaa godhuun barbaada. Jettee namoota hedduutti ani ministeerri kunis akka bu'uun barbaadu jastii riyaadde jamaan naan jetti. Ani dhugumatti nama hedduu kabajallee qabu. Iffaarsuuf osoo hin taane hedduu nama biratti illee nama fudhata qabu. Ammas waan kana shaffanuudhaaf maalaan naan jetti je'ee calji'ee use hayyee rakkoon qabu haa deemtu. Akkasii maallaqni yeroo kana anu harka jiru kan namni tokko qofa baaratti deemu. Namni lama bacarraachi deemuu hin danda'u. Amma gisee kana malaan bakka abbaa fayyadda walii feesee dhukkubaa feesee mana hidhamee mana hidhaa jira. Akkas jiiti maallaqa asii arguu hin jeen feesee mana hidhaatti baasee jiidha waliin jeen abbaa fayyatti. Amma gisee akkana jettee abbaa fayyadda walte. Maallaqa asii sana guuchisiisuudhaaf akkasiin dhuftu. Ergisiisee abbaan kiyya yeroo sanitti maallaqa 80,000 maal na fakkaata akkana erge. Amma maallaqa biyya sanii 1,000 takkaan nurraa hadhate. Ibillaal bakka tana poointii 1,000 takkaan nurraa hadhate kan biyya Liibiyaa sanii. 1,000 tokkichaa kana hayyee bakka kana hunda guute mee adisa nama qabdaa fira qabdaa tokkichaa sanguutiin jeen barbaaddee dhabdee. Ammas hayyee 500 guutiin jeen barbaaddee dhabdee 500 gisee dhabdee booda ani immoo maallaqa bakka biraatirraa qopheesseetiin jira faasaruuf shaqaniin kana godhe. Akkasii carraan nuu dhufee rabbiin maallaqaas guutameen fuunee Awurooppaa dhufne qaxxa. Gisee Awurooppaa ol seennee kottee ol makeenye simbee qo'anii serious simbee qo'anii si wajjin jiraachuun barbaadu. Angaruu san hundaa'uu shaffaneeti. Yeroo kanatti bakka ishee annaaf jalqabe ishee
jaalalummaa wanni ja'an bultii wanni ja'an ifin bultii kiyya kana jabaadhee bakka guddaa gahuun qabaadha kan yaadu. Naaf jalqaba ta'ullee jijjiirama guddaa tokko fiduun qaba. Faamilii kiyya kana bira waan guddaa guun qaba. Bacarraa shitii guudhaaf yeroo san dogongorri uumame kana sirreessuu fi jaalala kana nan jajinaa garuu jaalattis waa hedduu nama gooti. Namni yeroo sanitti gisee isiin akkas naan jette hiriyoonni kiyya kan turaan kabajaa naa qaban hundi maal na godhuu eegalan na tuffachuu. Asi dhalaata nama malee hin jirtu. Isii malee hin beektu. Isii waan taate hin beektu duraanuu isa kadhannee maal sin jenne. Akkamitti sanaafate kana taate. Tuu naan ijaanii kanan cufana biratti ofii kutee jira. Kan na arrabsee. Kan nan geenye hundi bakka kan na wanta jiru. Taa'een imimmaan booya. If bira yaamiitiin booyaa. Bar addunyaa guutuu sana keessa guutuu tana na harka kaayanii ifin jecha kanaan na qoccaa amma abisiin yaadadhu. Addunyaa kana guutuu na harka kaayanii silaa bar asii takkittiin keessan jiraanni gammachuu irraan qabu hin jeenu. Yeroo kanammaan naa deebistee ani bara amma dhagaa ta'eetiin jira. Akkasii hayyee ammas carraasii kanna hanga fagaannuu fagaannee yoodhaanii fi miibii hundi irraanfatamee walitti deebine rabbii waliin deebisa jennee ittaanitti adda baane. Itaalii gisee adda baanii booda Faransaan dhufee isii dura walii dawwaluu turre Faransaa kana bakkaan namaan bira dhaquun beeku naan jetteen beesi rakkoon qabu qoddonyoota kiyyaa jira jaartii qaba qoddonyoota kiyya wajjin wal qunnamsiise. Qoddonyoota kiyya kana micaan argee dafanii wal qunnamsiisee fuudhee jaartii isaa bira geessee akka isiin harka kannitu akka isiin piroosesa kana jalqabdu waa hunda gargaaree jeen. Osuma achi jirtuuti micaa tokko kan arsii wajjin wal bartee micaan sun fuudheetuma ijoollee hunda wal baran. Osuma akkana jennu namni ijoolleen teenya hundi daddawwatti kan namni hundi indee bararra micaan san bararra bakka akkanaa jirti har'a barintinaan ta'e bakka akkanaa jirti har'a akka akkanaa jirti kan wajjin akkana ta'uu jirti maarree ta'uu jirti namni daddawwala bakka teeshina nataan hafuuraan dhabe bakka yeroo kana guyyaa sana akka carraatti mi'aata nafa ollaan irratti hirkii waan akkanaan na qunnamee seenaa isaa ture. Ibi wanni kun waggaa lama tokko ture. Waggaa guyyamii yaa waggaa takka tura. Amma accanaan naqame ni haaqiyyaarra jira. Ammallee ni haasii irraan buusne bakka isaan itti naa'iman kun bakka bokkottuudha. Isii tana wajjin wal arguudhaaf bakka waan takka dhabe. Isiin dhabe booda ijoolleen isiin jala deddeemtu sun akka miidiyaa hordofanii hin beeku. Akka carraatee Hamzaa Sheekh Jaabir kanaan naa dhufe. Amma Hamzaa nama akkana na godheeti. Miyoo si sodaatanii nama kiyya kanaan irraa buusaa. Yoo si sodaatanii nama kiyya kana akka buusan naa godhaniif dubbisi. Raqama sii kanneef. Amma gisa kana isiinsa Hamzaan beektu. Akka carraatti dubbisti. Maal jetteen ani duraanuu itti fayyadamuudhaafin isaa toonnajee malee argaa isaan barbaadu. Ittuma fayyadamuudhaaf itti fayyadame biyya san keessaatti boodaafi biyya san keessaatti itti fayyadame waan fuudhanii fayyadu. Akkasii Hamzaan akkas naan jee abbaa kiyya kuma kiyya akkan irraa buusuun barbaada. Amma anuma akkanatti jiru dawwalan gurbaan tokko dawwal. Ani adeera siitiin an jee. Adeera siitii hayyee maal barbaadde akka yaktuuf barbaadde. Ati maal waan taateef anaanii kinaan jetta. Bakka yoo qubaate humnaan sii seeqna. Yoo barbaadde maallaqa faqsiisii 5,000 seeqaniin akkuma hangana seeqaniin maarra seeqaniin jasti bakka waan barbaadde jasti waan akkanaan jechaan. Ati maal siita gunjoon fira siita kunoo maali adeera siita kunoo maali eessuma siita kunoo maali jinni siita. Namoonni bakka arsii himatu hundi isiidhaaf bira. Hundi yeroo sanitti isii bira jiran. Siigalee hundi isaanii. Nama akka isiif yaadu, nama akka isii ana caalaaf yaaduu fi nama akka isii ana caalaa beeku, nama akka isii ana dhiyaatu tokko godhan. Nama rabbii kana haalima godhan hundi isaanii. Gise na bira dhufunis akkasumatti haalima. Gise na bira dhufunis akkasuma sheekh. Gise achi dhaqanis daran sheekh. Nama akka yoo isiin rakkatte na caalaa isiif dhaqqabu tokkotti jiru. Nama yoo isiin beelute na caalaa isiif dhaqqabu tokkotti godhan hundi. Amma gise kana hayyee isiin na qunnamsiisaa hin jee. Amma eegtuma ligaa amma hangamasi hangamana kan duraan guyyaa bakka baharaa jiru qarshii tashe yuuroo diinaara biyya arabaa. Guutaa akkasina qabe. Please namni kaamantii gaarii hin katabne an bilaakin sin godha miti sin godha if kabajaa ta'a. Manni kiyya mana kabajaa qabu mana dubbiin wal tuttuqanii miti manni biroo hedduudha tiktaakii keessa. Na dhageessane miti
tema takais black and singodan please hawal kabajno اتفوا في بريد اخي سيمتي سوان كيتي متي جس وانو من نخيا ومن خبجا كبو في من ديسريسبكت المكوتو متي ديم بكبرو رد انا ما رجو انا ما رسو فتي تشبدا دي تشبدا كون بلاك ليست سنا كميتن سغودان ام بالكم ما كان بريتن دلايتو اتفوا في نما غدا تاتاني شخشخ يوم جست نمني سنجنو هنتي بكا فراسيتي كان دران غافا بيا ليبيا بحر دي منچرو دينار بيشني دبشن قفا akkasii gargaaraniif nama gaafa dhufaniin jeen waan takka dhabde san as gisee dhufte booda kumaan ganaan sii kanna waan barbaadu gana sii kanina micaateenya fuudhanii silkii bitanii fi fuudhanii uffata irraa qayyaranii fuudhanii bakka isii sana maal godhanii jesti jiraamti yeroo san keessa biititu naaf haareyaa bultiinis naaf haareyaa mangudummaa dubbachuun naaf haareyaa rakkoo itana namni naa hubatu hin jiru. أنا وان كان كيس كان تسين بيخو أدنى تنكيل نجت فكا كيسين جنا جهان را كيسين جنا جهان غير غلو سمون تجوني سي ياتو سان إفي سمون تجمال نانجي تريجي تكتكا سماني هاغ مانجو خانين دكي سمون سان وان كان هم بيرام فتشيسو أكام بكون نمار غدوف أكام بجو متا كوفلو نما خانا خان كوفلو جينا كده بدينا جايبان يوم جاتا كان غنا كوفلا يوم دابدي كنا ما تدابدي خوفلا حكومة ميديا لا لخان برا حكومة كمان دي مخان برا نموني نابا متكنجو بولتي دي بومبيخو بولتي تناكي ستكمي نمان قطو ما تناكمي تيم غدا نمني ندبي سنمي من قطو ناتا حجي دبادو تيرك دمجرو نمني ندبول هندنا عرب سيدي سنكاني يكونا كنت جاء سنبودو كون شرع برا لبي وان برا وانين لبي أيه بكا من قطو ما جوتي ni khara kon ka bunjini sana masani chun mamma mutota baka am chansin barbadu teti na masi bawa me kata te utama di jare te tami hiki manam chulen tanis na dufani ati sadala dabdi ati mari dabdi even an dala le beti ni mbe khara namnu kumita ko la kana jalatu abba fa de kan jalu ni mbe dalas da beti miti garu kayuna ne tisine khana كايون جريني خنا تكاب ساي خنا أنا جريني خي كابسو إيجالي خنا ونخون هم ودا خيرو سنين دعام إيشي كوفام دي خيرو سنجاي سديمي كايو دي تري نانكرور سديمي إيشي كوفام الدمباني كايو دي ترين فودرا أبدي دي مجور سنين دبي نمني كرومو إيشي كوفا تفكاتا جست إيشي كوفا بكا لا كوفا تفكاتا nothing كيسان كوفام دي لمن ما وانا أدى دي فوجنجرات وانا أدى سنهم دنا أفتورت سنهم دنا أفتورنا سنهم دان دبيرو سنيت نمني مو خنونو بات أسمعنا كان جون أكان توجيه دبي بكا جراين أنا كابو بكا نخير رأي خوكوف إنني كابي نكاك يا رأي موسي وكون رابوسي بودا نابدا والدي أتكلم مقالي ترسيم بيخا كرواني شغل هم تابجريني كيا يفهم كرو نانجتة شركي شوفته أنا سرا كون كابجريني كارين شيء هوا هم تو تكاجريني كان كي سوونين فيشين نقول تيم توجرا دي هم يفهم أنا كده هنين كده هم تجيني شركة تنين شوفته يرو دبرسون نتجباده وكا سنبود لايف دبرسون نتجباده وفي تامن تمان أبي even timing amma kaisa jiro kana kaisa temo tung kama juga sanum teta beri sanum deram fadde ni hofla min tawada samun tiyas na yadu yegalte hari ti karora jirenya kaya karor facun jal kabe hari ti jirenya huna kadun bati na tatu egale alhamdulillah khanira kadri fi si nani onni naka erga gudda fulatani sini koda isi mudano nakana sini rangenyi isi wakan lali sini tudfi to kongoro buya to ko tib juru mana ma kutubati ta imi sagandi takati to kongoro dakika takati juru nama bati wana ti to kongoro te yani to kongoro sita sanifu wana kana hunda jira kadir kenya ati fi jaalalleen haati manaa kan kee waan akkanaa kana hedduu jira kan kanaafaan nama kun nama isin kanaan of madaala hedduu
kanumaan isiniin jaa asumatti isinirraa gabaabsutti hin dheereessin dhiifamnaa godha. No. Hin dheeressine waan bareedaadha himtee ammoo bakka takka qofa irraanfatte. Bakka takka qofa irraanfatte. Dhagaameen irra kukkutaa cinaa tokko kan irra kuteetti. Maaliif istooriin akkanaa miti? Wallahi garuu maashaallah seenaan feeshaa kiyyaaf shirra garuu waan si gaafadhu eegas booda bultii jaartee fuutee. Fuune san booda ofitti amantummaan dagahaa jira. Yaa maaliif si gaafadhe beektaa namoonni hedduun gisee jaalala keessatti akka malee diramee xiyyaa jaalalaatiin gaafa diramee jechuun madaa'e. Madaan san qoorsuun abbaa saniifis namni biraalleen yoo dhufe hatta namni isii san caalu amalaanis yookaan waan biraatiin illee hin amantu beeteeti. Maaliif dubartii hanga nama sanii hojii turte amanuufaasitti ulfaata. Maaliif ati nama san onneen jaalachaa turte namni san garuu akka ati jaalattu siif hin hubanne tarii akkuma jette san yeroof sitti wanti jechaa turte. Waan akkanaa kana garuu yeroo hedduu eenyuun namarra gaggeessa beektaa dhiiraatu dubartii irratti gochaa ture. Haa ta'u takka dhiira akka kiyyaa fi keetii kanarratti illee amma dura namoota akka kiyyaa fi keetii kana garaa lallaafan irratti hojjetamaa turte. Yaa amma atis akkuma kiyyaa kana rabbi inshaallah tasiif beektu ta madaa san si wallaalchiftu rabbi siif haa fidu obboleessa kiyya dhugaa rabbi. Amiin. Asirratti anis yaadan qaba. Feesal yaadni kan kee barnoota guddaa qaba. Warroonni jalatti yoo waan hin taaneef sa'a 3-4 dhageeffatan barnoota akkanaa kana qalbii yoo dhageeffatan ammoo jireenya keessaniif furmaata ta'a. Inni kaadhe nutti himaa jiru akka nuti irraa barannuuf maleeni iccitii isaa kana akka na argaa fi matee miti. Akka beeka namoonni kenna waan gadhee dhageeffachuuf nama waan adda kutu nama arrabsu dhageeffachuuf sa'a 2-3 fidi. Garuu waan inni amma daqiiqaa muraasa nu himee fitu namoonni hedduu jarjartanii duutan. Isa kanarratti uf laala deebi'a waan gaarii dhageeffachuu irratti uf gadi qaba. Yoo sheexanni bayi fiigisiniin jedhe bayi deeme malee gabaabsi namaan hin jedhe dhiifama illee naa godha warroota koomentii kennaa ture. Isa biraa ammoo feesaliini rabbiin madaa kee kan onnee si fayyisu bultii kee kan ajaa'ibaa kan umrii kee akka shabaaba gaafa duraatti si deebisu rabbiin si faayiru rizqii qocaaf kaa'e maaliin hin fuutu jedhan. Latin fuutu jedhanii rizqiin keessan walitti hin jirre ta'isi olii rabbi akkasitti qabu abdiin qaba. Maaliif namoonni baay'een yoo ufii namatti safan miidhaman malee yoo nama safsiisanii nama biraa deemanii waan takkallee rakkatan waan kanaa olii argatta. Maal jette mucayyoon sun jedhii faayyadhu mudannoo akkanaa jechuun mudannoo hedduu argee jira. Amma isin sitti saftee karaa fedheen haa ta'u beektes haa ta'u wallaaltis haa ta'u si miitee si biraa deemte ati miidhamaadha waan taateef waan kanaa olii argatta. Meeshaa achi bu'uuraa irratti dhufti kun. Laalee. Kanaafi homaa sitti hin dhagamini gana ijoolleedhaatu gana nama bareedaa kana jiidhaa kana abshirii ani hamileen qabu hin jedhini hamilee guddaa qabda waan akkasii gonkumaa jechuus hin qabdu jecha sanis onnee kee keessaa sammuu kee keessaas dileet waan godhuu qabdu akka obboleessa kiyyaatitti si gorfadda ati waan kanaa olii akka argattu abjuu kee kan kaleessa darbisan caala qabaachuu qaba. An homaan irraa hin hir'anne isitu namiidhaan isii hin miine dogongora hin qabu jettee erga ofitti amante waan kanaa oliitiin jiraachuu akka maltu akkasii wanti kanaa oliillee siin malu itti ufamansiisi. Isa kanaan si gorfachuu barbaada. Bakkaatan mareefuu beeta hamilee hin qabu ittitti anaa hamileen na tuqame jecha akkasii sirraan bareedu ati bareedaa kana jiidhaa kana nama barbaadde filattee fuudhuu dandeetta tan feete tan isii caaltu argachuu dandeetta rabbiin umrii kee adeeressu bultii teeta ajaa'ibaa ka isiin si beetu ka ati si beetu rabbiin sitti haa qaabuun siin jedha obboleessa kiyya. Kanumaan jedha gabaabaa. Biyya kam jirtaati? Faransi hin jiran. Okay, dubbadhu bakka Oromiyaa waan gootu ati yoo achiis dhabde kootu amma kun warra saahibni kiyya tokko ayyuub tokko ijoollee echaga maali Jarmanii irraa dhufe kun bara 2015 deeme hawra qalleen harkatiin dhufe har'aan tana TikTok irra gallakkisee jira. Asis simadhee qacalee ajaa'ibaa tana foosisuu deemna ijoollee gindhiiri ijoollee baaleeti saahiba kiyya. Yoo achiillee dhabde kootu asitti foosifna. Abshir gaddu abshir. Ana tuffuu dhala gabbara na Laali teessee keenya maaltu jira ni beektaa?
Ashaangulitii bochaa dhiisaa please. namni wanti godina ni ugura ashaangulitii bochaa gadi lakkisina. jireenya kana keessatti ilmi namaa ka mudannoo jaalalaa hin qabne hin jiru kan madaa'in hin jiru garuu laayivii tantee fuula duraa jijjiiruu yoo feete jireenya kan kee ka dabarsite irraanfadhu laayikii yeroo hunda yoo waan dabarsite yaadde bakka waan miidhe san deebitee yoo yaadde fuulduratti muuf godhuu hin dandeessu fuuldura tarkaanfachuu hin dandeessu kanaaf wanni dabare ganaa osoo manguddoon taane nama ijoolleedha akkuma shaasheen jettee wanni yoo ta'isii caaltu harkatte malee ta'isii gadiin harkattu akka rabbii fi ilma namatti illee ati wanni itti gafte hin jiru dhugaadha nama fayyadamanii nama dhiisuun garaa nama cabsaa immoo wanni takka kasirraa hanqate hin jiru mucaa bareedaa kana biyya feete Ameerikaa Kanadaa ta feete jaalatee fuudhuu dandeessaa biyyarraa kara feeteen godhuu dandeessa garuu isitti yoo hidhamte isiin ni gammachiisaa gammachuu isiiti ati ammaan sana erga naan addabee dhalaa biraa jaalachuu dadhabee taa'uu jira isii umrii dheeressu jirtaa bar umrii dheeressu jirti gammachuu ati asii akkanatti cinqamtu kanaaf jechuudha kanaaf waan dabarsite dhiisii gana jireenya kan kee ka dabarsiterra kaafeetu irra guddaadha kaafee irratti xiyyeeffadhu kala fuula duraa deemee rabbi si haa gargaaru abdii murachuun gaarii miti rabbumaa waliif isin hin qoodini yeroo hunda badii hin qabu tana balleessite isiidhaa je'i wanni takka keessa qabdee deemtu hin jirtu jaaladhu maybe jannata rabbi si kannuu danda'a talaakee tatakkaa namni harki rabbiin si kannuu danda'a fatanumaatti dabarsite saniifu jechuudha. Kanaaf obboleessa kiyya abdii muratini galatoomii rabbi si hojjaa jiraatu. Anilleen wallahi nin booya ogaa inni haasa'u bo'uun ture beektaan seenaa jaalalaa kana namni hundi tuttuqaa qabna mi'a. Irra kute mee. Bakkin irra kutee jira. Bakkin irra kutee. Ani beekaati waa hunda bakka takka irra otaa beekaati. irra kutee. It's okay mi'a. Keessaan naa himta wallahi mana kiyyatti himee ani maa fitadhee tiini fankenni bare nama lamaatiitu waan akkasii hime. Fee akkasii mee? Yaa nama lama. Isaaf micoota imimmaan guyyaa sana kadhee. Anaan fura na fageessite dubbiin isaa. Baay'ee nama mararti wallahi jalqabanii maal na fakkaata akka nama diraamaa laalaaru yoomuma dhumni isaa waan gaarii ta'a jedhee osoo eeguu na harkaa kufte. Na jette dhumtis wallahi. No anamma isii fi inni adda bahanii akkas isiin godhuu miti kana aarsu beektaa. Seenaanillee mee miiratti dhaga'ame kanaan ibsitu. Naasa. Galatoomii Kadir. Obboleessa kiyya wallahi seenan ta'e hedduu garaa nama nyaatti. Akkuma sirkoon jettee wanti xiyyi jaalalaa kun nama waraanin hin qabu. Namu istooriin isaa bifa haa ta'u malee. Ati kanarratti abdii kutachuun qabdu ilma dhiiraati. Faamilii keetu si eeggata. Abbaa keetu si eeggata. Haadha keetu si eeggata. Ilmaan kee arguu fedhanii warri kee. Ka isii itti dhiisi. Akkuma Hacaaluun jedhe miidhanii deemuu wayyaa miidhanii deemurraa jedheen sire. Kanaaf ati isin si miidhee deemte wallahi ijoollee mee isinuu laalaa xiinxalaa laalaa yoo jechuun dubbii takka waan takka xiinxalaa laalaa namni tokko yoo jiruu isaa ta duraa san jechuun bultii isaa ta duraa san dhalaas ta'e dhiiras ta'e bultii isaa ta duraa san diiganii deemanii namuma miidhee deemu santu deemaa oola. Kaanifis ni heerumanii ni hiikaman kaanifis ni heeruman ni hiikaman. Siinaan sagalee kee ol qabdi koo ni fagaata. Oh hin dhagahamu? Amen dhagahama. Okay. Dubbadhu. So kama si miidhee deemu santu deema malee ati waan takka illee hin taatu. Kanaafuu waan dabre irraanfadhu. Rabbiin keerumaa Feesali koluu naa deebisi wanta tokkoon sheersi godha waan ajaa'ibaa laaltee irratti waan baay'ee jajjabaattuuf irraa barattu karaa warra amaaranii waa gadhiisanii YouTube chaanaalii amaaranii tokko jira warrootuma akkasii kanatu waan baay'ee ka irra gahan jira dhiiras ta'e dhala YouTube isa yoo laalte wallahi onnee kee kana jabeessitee deemta. Asirratti waliin isin beeksisuu barbaadu maal inni beeksanii taayimiin amma keessa jiru kanarratti akkiseen ture eegalu isin himeen ture hedduu nama gammachuu qabu
hedduu nama taphatee qoflu hedduu nama jaalalaa fi hedduu nama gorsu'an yeroo ammaa keetu jiru kana keessatti even ani nama jiri waan isinitti hime kana akka namni tokko keessa laalan kadiriifinaa fi akka jecha keessattiif laalan wantoota kanarraa akka isaa namni waa barataniif malee kaniin haasa'an yeroo amma jiru kana keessatti I'm so happy yoon jaalalaas barbaadee duroo irratti jireenya kiyya astakakkaluudhaaf maa karoorri biraa ani siif hime karoorfachuudhaaf jiraachuudhaaf alaamaa qabaachuudhaan namni tokko caldee addunyaa kanarra jiraachuu osoo hin taane taphattoonni kubbaa miilaatu yeroo ilaaniif kubbaa taphatan aangilii qaba aangilii siyyoon jiraanne kubbaa miilaa san faayidaan qabdu. Ilmi namaa caldeetuma addunyaa kanarra hin jiraatu aangilii kiyya san kaniin duraan karoorse san achuma dhiiseetiin amma aangilii karoora biraa waan hin qabu karoora kiyya san galmaangoof yaadu jira malee yoon fuudha barbaade yoon jaalala barbaade hin dhabu fitti amantummaan qaba kan. Just immoo karoora biraatirra waan jiruuf karoora kiyya kana keessatti I'm so happy. Namni na ajaa'iba namni baay'ee namni jedhan na beekan micaati maal harkattii gisuun takkana qof laata bataa. Akkasi feesishaa kiyya laallo wanni ati naa hubachuu qabdu asumaan ammas ijoolleen dhiiraa akka shari'aa islaamatti illee waan kanarratti rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam dubbatanii turan. Ilmi dardaraa tokko yeroo hunda karoorri isaa maali beektaa? Fooqii ijaarratee makiinaa bitatee fuudhuudha. Yeroo hedduu garuu shamarree keenya yeroo hedduu maal laalti abbaa qabeenyaa heerumuu yookaan immoo bultii isii keessatti jireenya bareedaa jiraachuudha wanni isiin hawwitu. Lameen isaaniitiifuu hin milkaa'u garuu. Li'aanna'u maal jechuu barbaade rasuulli kana keessatti ilmummaan abbaa feeteetu osuma ati fooqii tanaan jaareetee yaadduuti osuma ati gaala meeqaan horadheetiin fuudheettuuti duuti sitti dhufti yookaan guyyaa duuti sitti dhuftu hin beektu. Kanaaf maal gochuu qabdaati? Rabbi illeen gizee ati namaa walitti dabalamte riskiin nama saniitis riskiin teetis walitti dabalamteeti hedduu taati. Akka ati rabbi kadhattee san taati. Deebitee yoo isin nama lama taatan ilmoon illee gaafa dhufte ta nama sadii taate jechuudha. Riskiin namuu adda adda qaba waan ta'eef. Gaafa isiin seerumtee yookaan ati gaafa fuute riskiin teessan lameen seerraan jettu. Numa isinumaaf deemti malee. Kanaaf wanni asiin jechuu barbaade osumaati arraan tana jireenya kiyyaan tolfadhuuf maal ta'a kana kaneettuuti eenyuuf waliin qixxaatu duniyaan tun feesishaa kiyya siif nama biraatiif illee hin baane. Eenyumaafu li'aanna'u maaliif hin jee amma Alaamuddin laalime. Alaamuddin tujjaara Itoophiyaati. Saudi Arabiyaa keessatti illee tujjaara beekamaadha. Abbaa qabeenyaati. Arraan tana dubartiin Alaamuddin maal godhaa jirti? Guyyaa takka hoteela keessatti kan wal arganiif ilmoo isaa teettee ilmoo nama biraa inni akka hin dhalle osoo addunyaan beektu maqaa isaatiin mana fa'aa makiinaa fa'aa dhiisee fi biraa deema. Qabeenya isaa kana abuun barbaadee tokko fedhe godha. Abuu lufaaf hin dhiise jee deeme jechuudha. Li'aanna'u maaliif ilmoo dhalan qabu jechuudha. Kana jechuun kiyya inni illee silaanuma barbaadaa beekadhu. Gaafa ammoo silaa itti ilaaluu qabu osoon akkas ta'e gaafaan akkas ta'een fuudha kajuu wanni akkanaa kun nama mudata hedduu baay'ee. Kanaaf ati karoora kee fuula duraa rabbiitu beeka. Gaafaan jireenya kiyya tolfadhee yookaan ammoo wal qixxaatteen gartee fuudha yoo jette gonkuma addunyaan tun wal qixxaatu yoo rabbi gartee nama jaalattu namni kun nama gaariidha jettee yoonii fi gartee kayaaddu jiraate nama san daftee ofitti osoo makte ani waan gaariidha jeetii yaada akka yaada kiyyaatti namoota biraatiif illee akka onnitti. Inshallah rabbi naa kannuma. Akkasii mi'a